Maal barbaadde? Gadhee waan dabarsitee yaadattu. Abbaan koo dabbasaayyummaa keessirraa cireessi guddisnaan ati garuu nuti uffatte. Waggaa meeqa si kadhadheera. Har'a garuu si xumuraati. Na fuuta moo nan fuutu? Deemnerraa fuutee lafa siyaa kaa'u maal jetti kun? Galtuu harka keenyarraa nyaattee inni itti guddatteetu sin hanqatin. Abbaa koo gowwoomsitee qabeenyaa isaa harkaa saamte. Anaanis immoo sin fuudhanaan jettee durbummaa koo balleessite. Deemnerraa siin jedheera. Harkana sababda. Qabeenya abbaa koo dhiiga durbummaa koo garuu yeroo gabaabduu gidduutti si harkaa fudhadha. Hammas kadhadhee na kadhatta. Waan dhugamu maaltu jira? Homtuu hin jiru. Adaraa seeraa. Moora koo gadhiisi naa beem. Otoo harkana sababiin dafii naa beem. Naa bayi. Waan ati hojjettu waan namni hin beekne sitti hin fakkaatiin. Kana miti guyyaatti meeqa akkati dhuuftuyyuu kan beeku jira. Ati garuu dhudhuufuu kee miti halaakuu keeyyuu hin beektu. Kun immoo harrummaa kee mul'isa. Harree osoo harrummaa ishee hin beekin harree namaan jettu arguu kootu na ajaa'iba. Ati garuu maaf humna kee olii xaxxe? Ciniyyummaa kee utuu ofirraa naxaayin maaltu waa'ee jaalalaa keessa galcha? Siin isa hamminni injiraan ta'ee si nyaatu inaaffaan geergoo ta'ee dhiiga si xuuxumanna ana isa hiyyoomee gabbatee jiraatu wayya. Ati ni sobda malee tasa soolanii hin jaallattu. Otoo jaallatteeni akkasiin wajjin burundoo cuffachaa booka unachaa na wajjin jiraattuuf natti sheerumsiista ture. Ati garuu akka seensi wajjin hiyyummaadhaan daalachuuftee jiraattu barbaadda. Dhalli namaa jaalalaan gabbata malee bookaaf burundoodhaa miti. Garuu maal godhan? Hiikni jaalalaa siin galle. Otoo hiikni jaalalaa sii gale haadha ajjeesteen tala fuudhuu hin yaaddu turte. Bakka ragaan hin jirretti abbaan barbaade yoo funyaan hin galagalchi seerri homaa na gochuu hin danda'u. Anis bakka ragaan hin jirretti yoon morma kee kutee lafa buuse kan na gaafatu hin jiru. Nuti haala mijataa dhabneetu malee ajjeesuu dadhabnee miti. Calisi! Hanga har'aatti qarshii koo dhukkubtan malee bu'aa bustan hin qabdan. Amma booraa koo gadhiisi nabi. Nabi! Tole.
garuu Solaneen qabeenyaa koof jecha na jaallatti jettee tasakkayyaa. Qabeenyaan kee madaalli jaalalaatiin kiiloo tokkoyyuu madaalu. Qabeenyaan koo kiiloo tokko madaales madaaluu baatus siin garuu mana hidhaatti tottorsuu hin dadhabu. Mana hidhaas haa ta'uu boolla awwaalchaa abbaa tortorummoo hin laalla. Hiyyeessi du'an sodaatu. Carraa tokko qofan sii kenna. Yookiin isa ajjeesu yookiin ishee fiddee harka koo galchuu. Kanan gootan taanaan qarshii koo hanga har'aatti nyaattan balaqqamtu. Tulluu toogoo waan dagatteertu fakkaata. Ana bira yaada tokkotu jira. Isa ajjeesuutu hin taane maaliif ishee qabnee binnee harka keenya galchinu? Sanaaf ammoo fala tokkotu jira. Fala akkamii? Jirti sammuu yaada sirrii dafaama akka isheen amanuu dandeessutti sirriitti amansiisaa itti hima. Ati itti heerumtee jennaan qarshii nuu liqeesse kana nu dhiisa. Mana kanas dhagaadhaan bareechee nu ijaara. Laaqiyyummaa keessaas nu baasa. Waan ati amma jette keessaa tokkollee hundee jaalalaa ta'uu kan danda'u hin jiru. Akkam? Qarshii nuu liqeesse nu dhiisuunsaas ta'e mana nu ijaaruunsa akkan isa jaalladhuuf sababa ta'uu hin danda'u. Of hin beekne. Utuu beektee bantiin yeroo dhukkuba harmee keetii nama nu wajjin rakkachaa turedha. Yeroo du'a ishees kana awwaalcha ishee nu bareechi isadha. Ta'us nama si kabachiisu malee nama si salphisu miti. Silas jaalala maalitti beekta? Jaalala wallaalus waa'ee mataa kooti garuu namni na caalaa hin beeku. Maal jette intala? Akkam akkamnatti deebisuutti kaate intala? Akkam akkamnatti deebisuutti kaate? Maal barbaadde? Ani riyaa tulluuti. Tole maal barbaadde siin jedhee? Solanee rakkina cimaa tokkotu nu quunnamee jira. Rakkina maalii? Solanee barri kun siif bara qormaataati. Duunni harmee keessa baay'ee nama gaddisiisa. Amma immoo kunoo tulluun sababa jaalala kee maraatee wayyaa buuse. Maraate? Kanaafan gara kee dhufe. Amma maal gochuu hin danda'a ree? Kan inni maraate sababa jaalala kee waan ta'eef yoo deemtee gaafatteen itti fooyya'uu danda'a. An nama maraate fayyisuu hin danda'u.
Naan bilbilisii ni jenne amma moo wal barbaadde? Xabanuu kee dhiisitii gadi ba'i. Gadi ba'i? Eeyyan balbala kee banii gadi ba'i. Ta'uu baannaan humna mana kee cabsiiseen ittisuu hin dandeessu. Maal jechaa jirtaa? Gadi ba'i siin jechaattan jira. Jaalladhuun siin jechaatti hin jiru. Garuu tuunni qullaa bakkee keessa fiigutti hin gahin deemtee gaafachuun hin qabdu. Hin deemu. Solane sababa jaalala ishee maraati jechuun siifis maqaa keef gaarii miti. Yeroo inni qullaa bakkee keessa fiigu ilaaluun waan si gammachiisu natti hin fakkaatu. Firoonni isaas aariidhaan miidhaa sirraan ga'uu danda'u. Garuu utuu itti yaaddee wayya. Amma eessa jira inni? Hidhamee mana jira. Ati deemtee jajjabeessinaaniin itti fooyya'uu danda'a. Maaloo Soolane dafii qaqqabi. Tole ati deemi. Maali harkatoo si hollata? Balaan sitti dhufaa jiru kun akkaafu yoo barbaadde jilbaan daa'imaa mana dhuftee na haasofsiisuu qabdu. Tole kaaffeetti wal agarra maal ta'a? Iddootti wal agaru situ murteessa miti. Yoo ofiif jette mana kottu. Niititti qiraaciin kun na hojjette. Anis immoo bantiidha. Wal ilaali. Deeminarra. Armi koo galaafattee amma ammoo natu si hafe. Ana arsii kana booda dhagaa gargar baateedha.
si'ol keessaa hundi walitti guuramanii dhufanii mataatti nagalanii. Ani maraadha. Isaanuun dhufanii malee. Akkastaanani hidhiin keessi hanga har'aatti nu godhan jechuudha. Rakkoon qabu an babbaricheessi cuccuffanna. Booda eeboo kootiin luka kee gidduu waraanee dhiiga burqisiisa. Qaama ifanii.